nama tokkotu fuudha barbaade. Meena dhagaa jirtanii mi? Fuudha barbaade intala tokko kadhata dhufe. Intala tana jaaladhee intala tana qaadhimachuu barbaada naa kadhadhaa jedhe. Abu ati nama gaarii, ati nama salaatu, ati nama soomu halkan qiyaama guyyaan keessa yaama, ati nama gaariidha. Intalti tun nama badduudha siif hin taatu tabiraa si soynaa jedhaniin. Ani tan malee tabira yeroo garii bar waan qalbiin tee itti ejjitu malee waan biraa osoo namni ta'u uruleen illee si dura qabe toleen jettu qalbiin tun. Garaan waa jaalati kun rakkisaadha. Aboon talti tun badduudha. Intala tana ittiin dhiyaatin jennaan anatu sirreeffata, anatu tartiibatti godhata, rakkoo takkan qabu naa kennaa jedhe. Erga akkas taate ati nama gaariidha sin dhoorgannu fuudhi jedhanii ni haidhaniif. Intalti osoo inni nikaan hidhatin dura mana keessatti akka feete taati, abbaa duratti bilbilaan akka feete haasofti, waan barbaadde godhatti beek. Mana kanas dhufnaan akka feete ta'uu eegalte. Namtichi nama malaan biyya bulchu, namni dura maatii bulfataa beek. Akka itti bulchu beeka, akka itti haadha mana harkatti deeffatu beeka. Maarree wanni godhu midhaan xaasaa Rabbi sodaadhu teetti. Midhaan xaasaa tokko bitee lukkuu qabu duratti naqee maal jedheen? Lukkuu Rabbi sodaadhu midhaan kanan nyaatiin. Yoo nyaattu ammoo lubbuu teetii jedhii dhabii si ejjeessaa jedheen lukkuun. Lukkuu yoo midhaan dura naqaniin dhiifti. Maal jettan? Moo lukkuun horsiisanis? Lukkuun midhaan hin dhiiftuu beek. Midhaan dura naqee lukkuun nyaatiin jedhee lukkuu way dhageetti. Isin quuquu gootee lafaa guuruu eegallaan dha'u godhe ejjeese. Intalti ilaaluu jirti beek. Kuni namuma akkamii ka lukkuutti haasawu. Lukkuun nyaatiin jedhee lukkuun nyaannaan ijjeese. Rifattee of keessan talti. Ammallee foon bitee adurree tokko foon dura kaayee adurree tana ofii jedhii dhabii foon kanan tuqin jedhee. Adurreen foon hin dhiiftuu beek. Adurreen foon nyaachuu eegallaan adurreen illee dha'ee ejjeese. Amma maarreen talaan garagalee waan jedheen ofii jettu qajeeli. Yoo siin ta'in atilleen karaa lukkuutii fi adurree deemuu deemu. Intalti namtichi lukkuu afaan hin beeknee fi adurree afaan hin beekne ejjeese ana afaan beeku kanallee na ajjeesuu danda'a jettee ofitti qabdee akka duraanii godhatu akka feeten taatu. Abbaan intala kana gaafa kaanii mana kana yoo inni dhufu intalti tun cal jetteetuma teetti. Hin dubbattu akka duraan taatu akka feeten godhattu. Sila intalti maaliin akkana qajeelte? Namtichi kiniinii maalii nyaachisee intala akkana godhee amma gaafachuu eegale. Ati maaliin akkana gootee mee naa himii jedheen jennaan namtichi kun abbaan intala tana haati mana isaatu badduudha. Haati mana isaatu badduudha. Akka haati jirtu intalti tunillee jirtii beek yeroo garii namni kenna haadha laali maal jaan? Haadha laali intala fuudhii. Intalti haadhatti baatee beek. Yeroo kana abboo haati mana kiyyaa haati intala tanaatu badduudha. Akka amalli isii tole tiyyallee tolfachuu qaba. Meenatti manilleen haadha mana kiyyaa tolfadhaa jedheen. Yeroo kana gogaa looni gogaa moo kalloo jettanii? Kalloo horii loonii kana tokko jiidhaa fuudhee tokko gogaa fuudhe. Mee walirra dachaasii jedheen. Jiidhaan kun hin dachaafame gogaan kun dacha'uu dide. Jiidhaan kun osoo inni gogiyyoo waan dhaqqaban jechuudha. Wanni inni walirra dachaafameef jiidhaa isatu jiidhaa ta'eef gogaan ammoo yeroon isaa taree jira beek. Kanaaf haadha mana keetii yeroon isii tarte. Alif ittiin qajeelle alif laammiin ittiin toltu jedheen yeroo garii akkasii beek. Kanaaf wanni awwaan kana kaaseef ilmi xiqqeenna kanaan tartiiban godhatin yoo guddate bu'aa akkasii qabaachuu hin danda'u jechuudha. Ijoollee tana xiqqeennan osoo isiin amma jirtu
هاي فيدمنو يرو سيتنا هاسامنو يقول لي قرآن ربي أقدس نون دام سخية خراتي فدتني كيف الله رجتني إن برسي فنامي أمانة دا أمانة إن برسي فنامي هاي كناف علمون ترجان وبات ربنا هتايس آمين الموقف فهمي تنول ورا برات ربنا هتايس آمين مو الموقف برات مو على فبال لين برات مرحبا كنامي ما شاء الله العلم من المهدي للهدي بردا ورا برات ربنا هتايس آمين gandi ummanni harargee kun heddumina maadda haraashii jedhamee wanni jiru kuni bifa hedduun jira ka ijoollee jira ka maanguddoota jira inni aganani maan jiru alhamdulillah jedhameesi baga rabbi nu ta'e irra nu haa tursiisu kanatti aansee yeroo itti dhumte daqiiqaa meeqa بودا के स्पीकर ही नारकन चिंकम ननिंबू वे खायरो सा مرحبا ديني تدي ماجي ركوني رمضان كان شيطاني دما بين شيطاني دما كما استاذ مارش من جدو مرادة الجن غرغدا سنتو دما ملتي تكانين درامي إتيكا كان وجين أما اللي أعدم مصيبة نفسي أجرى مكم يرو هدونا منيو علالو بدي هند باقرا هندي سيدوبا شيطانة تجرى يادنم سنقفا من نفسي اللين جرتي بير واسين غافت إبليس غافا سجود نبي الله آدم يددو إسمالتو إبليس نتتاي إبليس براتو جرى ما هو بلتنجران نفسيا إساتو كيس مال جدي ركّي الراوم من أمني كن أنا موي بدر راوم من أنا تسجل سجود أمبوف جتّا نفسيا إسحاق سخيس أصابت بير ملء شيطان نبيراي شيطان التنتان باقراون دي بدي شوفا نفسيا لندو بجراتشو ملتيولوغا متين قدين सोमना खे सामना मी बदी दलगु नमनी मासिया दलगु शैतान नि गुरगुद्दान हिडमे गरु नफ्सियां बरारिन तेननी दमने बे अनि वमा उबर्रिउ नफ्सी लुबुति यकुल कुल्लेसु मी बे इन्न नफ्स ला अमारतुम बिसु लुबुन ilmanamaatun hamtun namaje dioluga matin godiyon kabin ajjecha gudda taarika keessatti qur'aana keessatti dubbatam ka obboleessi qaabil haabil irratti laawwate maaltu duuba jira shaytaana qofaa mi bee ما جاء يعني كمان وما ديمه فتوات له نفسه مالتو اتتول جاجي جاسا مالتو تباريچ مالتو هميك مالتو جدي نفسيتنا بير اكو بولي ساجي سوني ساجي غدا نفسياتنا رب دبت لبوتنا لوغمتي هاغون نفسيانتنا سومنا كان كيسا وسو رب نفسياتنا بقنا في ديفم وسو ارارا في رب الرا بك غدا نرغنا كانوا رنتر أكو مريفو جدًا نما رمضان خساري جبريل تو أبارك نبي محمد تورتا من جل صلوات ربي وسلام عليه خسارة سنة كان نكام تالله أني ربي تككد جد ابن القيم لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان وصور قبري كيس سجروا وعقافتني مال حويتن مال بربادن جدانيني قيومتك رمضان الرهوان جد نما برا درب وجين ترى هدودا خندو يا منجر مؤمن توصل ربي رحمته آمين ربي نسين سيبونو وانجدالا قرودام سخية قدان سومنا خيس نفسياتنا هاقبنو فدي لبوتي في أكفين تورا سوما خنا وفقامني نفسياتنا بقولنا قوني هادينو نام سخي مالك جنان ثابت ابن قرى نمني جدمتوكو راحة اللسان في قلة الكلام جدي الرمني كي بقولنا أرجع تبربانن حاسوتي كيسيج وراحة الجسم في قلة الطعام كامني كي بقولنا أرجع تبربانن جسدني كي بقولنا أرجع تبربانن نياتي كيسيج أما في رمضان يوسف سينجدان
توباتو سديرو دو فامو شرباتو سديرو دو مالجي أبو تكوتو مالجي رمضان يوجدن وب صومنا خنا سامبوسا في شربان ندورا ديماجي ديني جا شرباتي ميجاس جا توباتي غراكنا غوتو هاير اسمو قامني كي بقولنا أرغتو بربانن جدي ثابت ابن قرة نما تكوتو imala deemaa jira beelayee kaf jedhee dadhabee jennaan mana namatti goree ulaa dadhahe mee waa rahmata naa godhaa jedhe akkas taatu namtichi mana ol seenee haadha manaatiin waajiranii keessummaa nama imala deemu tokkotu waan nu gaafataa waajiranii jennaan qixxaan hin jire jette qixxaa saanarra keetteetti kennite yoo inni qixxaa nama imala deemu kanatti kennu edanu wati jala hankate eeg wati si fida jede kitar ka kayo inni mana debu qallichi wati eega kan danda'u beeki beelarra idinu goggodde kitala ugode fit yo kuni wati qabate dhufu kitaan injiru nyaadame abo fitte jedem fit me wati len duwan debisu me wati qabi kitasi fuda jedam malle manata yo inni kitaa dabalu dem wati le fit qallichi dhuge beela beela namni beelti miicitee miicirte jabaabeer eega san danda'u waxii kanalleen dhuge ammallee qixxaa yoo inni fidu qallichi waxii ammallee fidu saboo kun namaa akkamii keessummaa akkamiin nagadhu hemee ammallee qabi jedhee itti haayedee osoo jedhu qixxaa hedduu irraa fixee beer aboo eessa deemu jirtaa jedhee bari imala karaa dheeraa deemaa jiraa jedhe akkas taatu imala kee deemtee yoo haajaa ta'e fixattee deebitu mana kiyyarran gorii niqaxitaa tarii jedhe kanaaf yeroo ramadaanaa kana keessa nyaata haa xiqqeessu boombaa rabbi nutti gadi xixe kanaaf nyaatan akka hin guunne namni gariin akkuma nama sonotiraakii ashawaa fa'u nyaata kana garaan guuta akkan akka hin goone raahatul jismi fi qillati ta'am qaamni kee boqonnaa argatuu barbaannan nyaata xiqqeessii jedhe waraahatun nafsi fi qillati al-aatham nafsiyaan tantee ammoo boqonnaa argatuu barbaannan maasiyaa firraa xiqqeessi jedhe saabit ibn qurra rahmatullahi alayhi nuu ta'e dhaamsi kun nuu ta'e kanaaf lubbuu tana haa qabnuun dhaamsa kiyya وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وان هدو فيتي لوغم اتكودي جنة سجرة الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت برسول